Ashamaa daawwattoota fi kabajamtoota akkasumas jaalatamtoota maatii Birqee jalatti kan argamtan hundumti keessanuu nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jira buleewwan koo. Egaa obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaadha. Isin akkam jirtu isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa immoo ittiyuu biraankii wayii qabadhee isin dhufeen jira. Isin immoo viidiyoo kiyya laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jira buleewwan koo. Birankis eenyurratti godha gaaddisee fi faanuudha. Isaan lachuurratti jechuun barbaadaa jechuudha yoo haalli nyaata jechuun naaf milkaa'ee isaan irratti birankii gochuuf yaadee jira jechuudha. Innis akkamittiin birankii godha. Guyyaa kaleessaa yuutuubiin namoota hedduu badee ture jechuudha. Kiyyas dhugaadhaanuu badee jira. Garuu ani kaleessa badee jira jedheen ture akka badeetti beekanii. Garuu ani deeffadheen jira. Ijoolleen hedduunis deeffatanii jiru. Garuu ani kiyya muluu mana jalaa badee rimuuvdii ta'ee badee jira. Kanaafuu jedheetanan sagalee WhatsApp irraan akka nama boo'itti sagalee godheef garuu ani hin boonye sagalee geewwachuu isa dhugaa fakkaata. Baay'ee tokko rifatan jechuudha. Faanuunis baay'ee rifatte akkasuma immoo gaaddisee illee baay'ee tokko rifatte jechuudha. Kanaafuu yuutuubiin kiyya garuu hin banne deeffadheen jira. Ani immoo badii hidheen birankii isaan gochaa jira. Sagalee godhee hin jira. Sagalee isaan irrattis baay'ee tokko kan rifatanidha jechuudha. Gara keessatiin immoo iyyuu amma nan daawwalaaf jechuudha gaaddiseedhaaf yoon argadde isin immoo iyyuu ana faana turtu jechuudha. Birankis garuu godhee hin beeku. Inni kun yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yaalii taasisumaaf jechuudha. Kanaaf garuu kolfina qaba bichaa waan godhu hin beeku yeroo inni qixxaatti dubbadhu jechuudha. Kanaafuu immoo viidiyoo kee daawwachuu laayik gochuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaafuu daawwalee tanayyuu ishiin jalaa kaaste birankii akka taatetti himaa jechuudha. Isa WhatsApp irraa rifatte akkasuma immoo sagalee ishiin WhatsApp irraa naaf gootillee isinan dhageessisa jechuudha. Kaafaanus jechuudha yoo faanuu qaxxi ta'u argachuu baachuu danda'a jechuudha faanuu. Mi'a magaaddisee irratti daawwala waan hundumaafiyyuu ana faana bu'aan siniin jedha buleewwan koo. Kanaaf akkuma argitan yaamaaraa jechuudha. Hello. Birqee wayii. Wayii gaaddisee kamuun. Akkamitti? Jirta. Nagaa galata waaqayyoo akkam? Fayyaa keetu jira. Jiraanis galata Abuun waaqayyoo. akkam? Nagaa godhaan illee akkamiin walumaan maal fakkaata? Waan jedhu galata waaqayyoo akkamatti nagaa keeti. Nagaadha dhugaa galata waaqayyoo dhugaa. Yeroo ati sagalee ati faanudha ergitee dhaggeeffadhee tan dhugaa maal jechuudhaan jedhe dhugaa maal akkasittiin na yaamanii dulaa jaartilii koomurra fuuttee qabu. Egaa daawwattoota kiyya bilbila cufteetti deebitee daawwatte jechuudha. Yaa'u anuma daawwalee fi maatiin ishiin bira jirtu yaamanii deemte jechuudha. Deebisee si daawwatteetti hin daawwalte dhiisan addii qaba jechuudha. Garuu dhumarratti baay'ee tokko rifatanii jiru. Biraankii dhiitti anatti baay'ee ulfaatan jechuudha. Garuu waan hundumaafiyyuu walumaan ilaala waan ta'u jechuudha. Egaa nafaana turaan siin jedha amma deebitee ishiin na daawwaltutti jechuudha. Maal ta'e jireenya biyya lafaa kanarratti wanti hundaafuu qophii ta'uu qabu. Gaariin akkuma jiru badaan jira. Akkuma dukkanni jiru yeroo baay'ee nan dubbadha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma ifni jiru guyyaa sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 12 wal qoodee jiru jireenyi illee akkasuma gammachuu qofa jiraannaa yoo jenne gimmaasha jiraannedha. Argachuu qofa yoo jenne gimmaasha dhabuunis jira waan ta'eef kanaaf akkas ta'uu hin qabdu dhugaa indee ani bar sagalee kee dhaggeeffadhee baay'ee natti dhagahame dhugaa indee akkam bakka hedduu natti dhagahame kanaaf akkasitti gadduu hin qabdu indee akkasitti wanta hundaafuu waanuma xiqqoodhaaf waanuma xiqqoo kun yuutuubii jechuun xiqqoo miti nan beeka aarsaa hedduutti kafalleeti ta'ee garuu ofii keetti akkasitti dhiphattee akkasitti kan boochu kana ta'e immoo ofuu dhabda. Ati amma yuutuubii hojjettee fiduu hin dandeessu ammallee kan biraa banamtee fiduu hin dandeessu. Garuu immoo eenyutu si fida? Nuuf immoo nuufuma takkaan hin jiru jechuudha. Garuu gaaddisee garuu beektee sirriidha jechi kee sirriidha. Garuu beektee wanti natti dhagahame yaa'u durasii beektaa akka ta'e yeroo sanas obsi amma immoo lammata diggaamee yoo kun natti deemu jechuudha. Baay'ee natti dhagahame beektee malee sirriidha. Ani yuutuubiin akkas ta'ee fi wanti hin bo'u hin jiru. Wanti na boochisallee isuma kanadha jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame garuu ammas taanaan wanta hin godhu hin beeku. Baay'ee natti ulfaateera wantumti hunduyyuu na jibbisiise jechuudha.
dhugaa dubbachuudhaaf ani sirraa bar fakkeenya hedduudha kan nu fudhanne dhugaa anin jedhe har'a ani osoo akkasitti ji'a sadii naalaa qabee numan dhiisa malee yuutuubii biraa kanan banu dhiisi garagaree ilaalu jechaa kan ture. Garuu ati fakkeenya oduu ammaanuu waanuma akkasumaatu wanta kana nu mudata. Wanti nu mudanne hin jiru jechuudha. Qophii ta'uun kanan jedhu sun kanuma osoo na mudate maaliif ati fakkeenya naa taateerta waan ta'eef deebi'een kan biraa bana akkuma keessanitti malee caal jedhee hin hafu. Maaliif itti fufa jireenya jechuudha dhugaa tokko irratti hin dhaabbatu. Maaliif wanta tokko waaqayyo barsitti fidee yeroo tokko si harkaa badee waan isa caalu sii kennuufi kana beeku. Waaqayyo nu miidhuuf hin deemu yeroo kam jechuudha. Nutu waaqayyo maal goone maaliif jennee tonu waaqayyoon kumanna maree waan tokko yoo nurraa deemee waan tokko nu harkaa balleessu san yeeta shaalee nagar kan isa caalu nu kennuufi waan ta'eef nu akkasitti dhaman maaliif waaqayyo namee maalan godhe ani maalan balleesse jenna ta'uun qabu kan suni kan gara keenya dhufee tonuuf hin taane sun kafaltee irriiba keetti dhabdeerta garuu kana caalammoo iddoo guddaa wayii geessee yoo si harkaa badu san immoo maamila baay'ifattee osoo si harkaa kan badu ta'e yoo sasitti dhaga'ama yookaan kan keetiyyuu miti ta'a tokkoffaa jechuudha lammaffaa immoo in badu yusi jammar fuulleen kinuma riimoobii gootee miti kan isheen abdiin kutanne kan dhugaa ji'a kaateerti abdiin kutan irratti taphachiifachaa sirreeffachaa jirta jechuudha. Keetillee badeetii miti. Jechuun amma laal gaaddisaan walumaa galattu jechuudha. Bakka yuutuuma kan sirmaayyuu dhiisuun barbaada beektee maaliif yeroo baay'ee fatanaa yookiin qormaan natti baay'ata jechuudha asirratti. Bakka dhiisna godheera maaliif nan dhiisa. Kanaafiyyuu isinillee akkanatti hin qabamne isiniin jedha dhugaa yuutuuba kana irratti hojjechuu gonkumaaf hin barbaadu maaliif sababa kun na jala akkas ta'eef jechuudha. Dura obseen jira sirriidha. Amma yeroos meeqan obsare namni bare hanga danda'amaa tokko ni obsa wanta tokko hojjechuuf egaa milkoofne ta'e immoo bakka dhiisuu qaba hojii sanarraa qayyaruu qaba. Maal birqee asirratti dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa jechuudha nuti jireenyarraa abdii kunne taanan akka nutti cimmaa beeki kunis jireenya abdii kutuun qabdu maaliif nan dhiisa maaliif kan dhiisu dhugaa akka lama na yaala laala hajjedhu fayyaan qaba kaa fayyaa eegan qabaadhee balbala tokkoon dhiibee yoo na banuu baatee balbala tokkoon hin yaala hin qabda kinoo kana hin qabda miti sun duraayyuu bakka fatanaa addaatti guddatee jira deemee jira ammallee adeemu dhugaa iddoo nutti hin dhiphatanii kanaafti kanarratti hojjedhu osoo kunillee didee ani dhugaan kun jedha kan biraa bantanatti fakkaate malee nama dhiiqaa tana keessatti abdii kutate nan dhiisaa isinillee natti hin qabaminaa jedhu sumati afaan kee keessaa bahee kun ta'uu hin qabu. Jechuun bakka maal godharee dhugaa gaaddisee maal gochuu hin danda'a. No, abdii kutuun jireenyarraa abdii kutuu jechuun ofuma keenyaa bakka rakkoo adda addaatiif kufuu jechuudha bakka abdii kutuun qabnu jireenyarraa haga fayyaa qabnu deemuudhuma qabna bakka feete nu geessu bakka amani malee hin sodaatin jedha. Kanaafuu amantii ta'an ammallee kunuunsi deebuu qaba. Yeroo baay'ee afaan yaa rabbi kenna malee onni keenya ittiin amannu. Kanaafuu amani malee hin sodaatin kunillee amantii taananii abduu gaafanna dhugaa akkas jennee abduu hin gaafanna yoo hin deebi'a ta'e deebi'ee yookaan immoo kanuma hafe kanatti itti fufe malee suni sumaafuu hin taane malee yuutuubirraa bakka yuutuubiin akkasuma godhee yuutuubirraa hin badaa wanta akkanaa kana dhiise dhugaa ta'uun qabu waan ta'eef maaliif abdii kutuun hin ta'u jireenyarra suni badeeraa badu osoo kana caalatti dadhabdee hin badaayu ammallee badee miti ani garuu ammallee hin bada jedhee jalma sararee badeera sin jechuuf deebi'uu danda'a. Deebi'uullee baatu immoo deebi'uu baachuus danda'a. Kana lamaan qabannee dhufuu qabna. Jireenya biyya lafaa kanarratti jechuudha. Ani yeroo jalqabaa yuutuubii jalqabu naaf ta'uu danda'a yookiin naaf ta'uu baachuu danda'a jedhee jechuu tana lama qabadhee kan itti dhufe. Hoonaa ta'uu baatellee of hin miidhu maaliif giddinaa ta'a jedhee ofitti amanii hin dhufne waan ta'eef. Hoonaa ta'e oo ta'uu baate hoonaa ta'e ittan adeemu oo ta'uu baate immoo nan dhiisu. Bakka maaliif waa'ee madaamtiin qabu. Aarsaa addaatti kafaltan nan beeka. Garuu abdii kutachuu miti yaadeemu siif hin taane kan kana caalu kanumarratti haftee immoo lama jettee isuma indoo asiif achi hin tine jiru tokko kanarratti hafiiti kana seeran qabadhuuti paaswoordii isaa hin beekta waan ta'eef kanarratti fayyadami nan dhiisaa nan badaa isa jedhu of keessaa baasiin siin jedha maaliif jireenya itti fufa tokko irratti hin dhaabbatu inni badeef immoo abdiin kutadhaan hin jiru abdii kutanne taanaan bakka yaadne hin geenyu ishee obsa qabaachuu qabu. Amma sitti fakkaateera waan baay'ee dhiphattee fi wanta baay'eetti dhagahamuu danda'a dhugaa. Guyyaalee fi dawwalitan saasuu jedheen biizii taata jedhee dhiise. Kanaafuu baay'eetti dhagahamuu danda'a wanti baay'een. Garuu dhugaa gaaddisee sitti dhagahamaa bichaadha jechuun baay'ee tokko natti dhagahame wanti kusuu natti dhagahame garuu ammaan boodaan garuu yuutuuba kanatti nan deebi'ee yaadu waan hundaafuu tarii yeroo isin seentan isin nan hirmaadha. Isin nan gargaara isinirraa garuu fagaachuun barbaadu yeroo kamuu jechuudha fi kiyyaafillee yuutuuba fayyadamuu baadhu. Naa akkasan siin jedhaa guddaan galatoomii gorsa keetii fi isin jedha ishii gaaddisee bahu. Dhugaa baay'ee rifattee ana
ana wajjin baay'ee tokko dhiphattee ana wajjinis baay'ee tokko rifattee dhugaa rifaatuun keessan hangana kan hin jedhamne jechuudha. Faanuunis akkasuma baay'ee tokko rifatteerti. Guddaan galatooma dhugaa dubbachuudhaaf ishee innaa yuutuubii kun immoo caarraadha waan ta'eef yoo deebiis hin deebi'a. Yoo inni deebi'e nan deebi'anis isuma faana. Yoo inni immoo hin deebine kaa akkasuma. Akkuma nama jedhu kan. Birqee dhugaa dubbachuudhaaf na kofalchiisaa jirta. Wanta si balleessu tokko hin qabu. Karaa dhuguma sin jedha bara. Indee maal jechuudha? Yoo yuutuubiin bada wajjinan bada jechuudha. Indee maal jechuudha? Yoo gaaddisa irra nyaatamte dhuga. Biraan. Laa maal ta'e dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee sisirrattu hin eenneeyyu biraankii ati na gootadhee hin eenneeyyu faanuu shakkaa ture wanti ajaa'ibu faanuu yeroo baay'ee wanta akkana nalaa ta'e akkana ta'e yoo ishiin na cuftus biraankii na godhuuf hin jedha asii abduu baddeenu sirratti hin yaanne yeroo akkanatti namarratti biraankii gootan kana maal ta'e adda baafadha namni rifata aganan cinqamaa odaanatu beeka dhugaa waaqayyo har'a jechuudha. Sagal ollaa irratti filaalaa maal taate jedha sagalee keessan dhaggeeffadhe agan dhiphachaa oole anatu beeka. Dhugaa sagalee sanallee gaaddisee ani boonye garuu waan obbo fakkeessanii. Baay'ee. Fachi kwa. Afachi hin cufin. Innaa hin cufin. Nama jaabdu. Innaa daawwattoota kiyyaaf immoo dhaamsa maal qabda reeshi. Naamil kaa'e mammul koofne. Dhugaa si milkaa'eera natti dhaga'ame dhugaa tasgabbiidhaan taa'ee haasofsiise jedhee dhugaa garuu piraankii yeroo hojjettanii wanta nama rifachiisu jechuun dhugaa natti dhaga'amaa oole guyyaa kubata guyyaa hunda guyyaa gochuu hin danda'amu naaf gooteerti waan ta'eef yoo homaasiin hin jedhu si milkaa'eera maalan jedha daawwattoota keetii waan hin jedhu hin qabu. Wanta akkanaatu wanti mudatu osoo jiraate akka ishiin jette kana ta'uu hin qabnu jechoota baay'een jechaanii ture maaliif abdii kutachuu hin qabnu karaa tokko yoo nutti cufee karaa tokkoon itti adeemuu qabna jechuun kan ishii baay'ee natti dhaga'amaa ture dhugumaatti jechuudha baay'ee natti dhaga'ama osoo nama biraa ta'ee aganan dhiphadhu ture ji'a sadeen san guutuu akkasitti eegaa turte yommuu amma deebi'ee fi gammannee amma akkana ta'u fatanaa maaliitiin jedhe bakka baay'ee natti dhaga'ame. Kanaaf wannan akkanaa yoo isin mudate abdii hin kutinaa ittuma deemnaa jireenya itti fufan isin hin jira birqee si boodan si argatta magaalaan tura. Tolee ishee gaaddisee guddaa galatoom dhugaa gara keessanan si dhufa ishee. Ishee magaalaan ture nyaatoo jiite. Egaa daawwattoota koo guyyaa har'aa kana gaaddisee haala kanaanii kanan biraankii godhee jechuudha. Isheen dhuguma seetii jechuudha. Dhugaa guyyaa guutuu tarii jechuun haa shakkisu jedhee ganamaadha kanan itti dubbadhe kanan ani yaada kana jedheeni guyyaa guutuu yaa shakkitu yookaan shakkiti moo hin shakkitu isa ilaaluudhaaf jedhee natti mijatu guyyaa kanan jedheeni galgala kanaa jechuudha. Hanga waa takka jechuudha. Waa takka hinuma naqqaane inuma hin beekne jechuudha. Biraankii jettee tasumaaf illee hin yaadne waanuma dhuguma yuutuubiin koo ammas deebi'ee akkas ta'etti fakkaate. Baay'ee tokko dhiphattee jechuudha. Sagalee keessan gana argite sagalee isheen dhaggeeffadhu yoo isheen takka dhaggeeffadhe barreeffamaan itti deebisa akkanatti dhabasaa gochaa oole jechuudha. Baay'ee tokko dhiphachaa oolte. Kanaafuu immoo dhiifamallee naa gootee jirti akkasuma faanuun illee jechuudha. Egaa lachuu isaanuyyuu ani piraankii godhee jira. Faanuunis baay'ee tokko rifatteerti jira keessaatiin. Kanaafuu yuutuubni koo hin gubanne waan ta'eef jira isaan piraankii gochuuf jechuudha kanan yookiin immoo hojii kana hojjedhe. Kanaafuu obboleewwan koo viidiyoo kiyya daawwachuu laayik sheer gochuu hin dagatinaan siniin jedha obboleewwan koo. Egaa piraankiin koo inni yeroo jalqabaa isa kana fakkaataa siniin jedha. Warri ammayyuu nuti turtii gaarii na faana taasistan guddaa naa galatoomaa siniin jedha obboleewwan koo. Baay baay.